لبيه اه ميتاتي سيقنو انا اوفت Taatisa. ايه Ayuu dhiira qabiree fi nyaattee. مالتي قلت مي كمي قلت ما شاء الله كمي سيسمتي يا عبدين كانو هاقلتهم نعم غدي شاشان باجا تشاولي كمين رامبريني والله يسرع بريدي ما شاء الله يا كل اللين كولتي إن كلنا لبيه Kan oftuma kulattere kuuli normaalidha. كلنا Koota deebii ansiima. Ministeera takka jiru. ايه كان اوفت ايه قلتوا مستر دلي ان Kuuli كولتي إن كلنا ولا لبيه موي مي اسبي kuulan. هنا Jedhi sirriitti kaamera jedhi si alaa. يا كيسر ارغان جرو Koota jedhi. هنا لبيه مين درما ببريد سي جكيسا كوينت بريد نانجري لبيه لا ونقر تمين كمان مين لا لا خلاص نتفكاتي ديس يا Ndi wadi nyaaru si tokkana bareeda boom jattiin. ati umamuma bareedu takiti takiti warra hararge أنا أفت Harka irratti uwwee marana qabattee deemti. Ajaa'ibaati. maalini تعال لدين ana ofte jaalalletti gargara deetti eh amma taabila kala kala ardaati kino abiyaan kala kale Wallahi mee fatiidha du'aa godhiif baati. لبفان Daa'ii biyyoo seennee du'aa godhaa fi oo isattu lubbu bakka qofa kanaan nagahee na jabeesse. Ayisiqi kun asirraa siqa. Ayisiqitti du'aa godhiif sirriitti akka faamiliin illee dhabu. لبفان تا Faantaan lubbu haa ta'u kudaree. maali? Si faantaan isin ooftu maaliidha bara? lubbu godaree oo أنا جتي lakki laa wal faarsu jirraami maal balleessanu إرادة بيا وان جتي سنتف lubbu barakina إيه laa lubbu shaashee ولا كبني فاطمة maa lubbuyyee akkuma ati na faarsitu si faarsu jiraanillee لبو ما رجيت هذا دراسة kodareetti beektaa lubbu kodareetti haa لبو يه ولا كبني أفانا ما رام بيكون maannu mata mataan diviizii miyaaragish مني haa إني أمارني بدم بيا أشلم maannu intichi yaallesh maannu diviizii miyaaragish ba'iimoo سمعنا وندمي samaallee anjiraasish samaallee maannu ndii micaqaciqish وندمي تسمعنا ti samaallu عندي adadam نجار سمي ti samaallu adadam maannu micaqaciqish ndii maannu biizii miyaaragish bamaata yaa ija kiyana laaltam بوف ديمتا بوف ديمتا iddoo akkam akkasiif qabatin beektu latii kanaaf qoostaa والله بالله أنا سدرن laa أنا تو سدرن يا أنا سدرن keessuba iddoo وقول akkam سوى جاسو وقول سوى جاسو وقول نكنا سيار كي أجر تيمي أونين تو نكنا تيدي باشن تمنا ديتي والله in qoostaami دوغا ربي ana akka miira keessa jiru na agartee in qoostaa amma taraadha بقى ميراخي سابي خالو بويا نقولتي ميراخي سجلتي أكان أنيس نين رابر yaa بويو بقى بويو بويو Aboorutti hin boo'inaa si maal taatan saa maal taatan fayya qabdanii maalutti boottan. والله بويتي سيجر سكنا إمي ما دودو قديونا منو باتي لكنت agarsiisu waan ansiin jedhu Dimaa ishiinutti hin boo'inaa dhiisi. Already ani si dura jaalallee qabaachuu danda'a beekta. Aara mudii nutti qabatanii dhiisi bakka na jaatin kadhatiin wallahi haa qabaatu. Walii zinaadis. Kadhaa maal qabaree kadhaa kadhataa hin jirtu barana jaatillee Inni aduba jaalallee qaba jettee mudii nutti qabatta. Fatisha amma micoon kafartee jirti agartee miti aartee jechuudha. Maqaa ishii yoo
jaalala isii beekiif. Bakka mee deemaa rafa amma deemaa rafa. Buri nuti qabatin hirribatiin nu himaam nuti ni rafna. Ariif akka baadiyyaa. Hirriba keenya namni nuuni himaa nuti ni beena. Maal jette Oromoon intaltii na fuudhe jette wii ifiifi ifra qisheessite bareedaa akka keetti dhabu akka abbaa keetiin dhabu warshaa dhiiraa addunyaa irraa dhaabbate seete. Inooti laal. Ni rafa. Najaat raqa beekee keessaan na ergime. Hayyee kaasa. Takkasiiti mudii nuti qabatiin obboleessa nuti. Beekaa maal jechuu? Namayyuu ni rafa. Ana maanatti aartaree lubbuu. Maal jechuu isin namaa akkasii dubbachuu jiru. Arafa jaalala intaltii na fuudhette yeroo. Wallahi deemi taati gaalillee rabbi siifaa ta'u baay'ee irraa gammadee hojii iddoo hojjettetti. Amiin guddisa keessanii nagaa. Wallahi galatoomii barbaadu baay'ee itti gammade akkamire lubbuun nagaa qabdi. Wallahi lubbiyyeen illee nagaa gammachuu qabdi tasnaanna'uu jirti. Maashaallah akkuma yaada yaannee ta'e wanni hundinuu numa maal siin jedha aslii kiyya. Garaa isheetti qulqulluudhaa miyyoos. Nullee sanuma garaa nu nyaate sanumatu biraa akka naafne nu godhee obboleettii qabna. Just namni kayaadumaan biraatii maraattuudhaa fayyaan qabdu isii okonomiif jireenyatu akkas. Isii godhe malee guyyaa lamatti fiizikaalli isii jijjiirame. Kanaaf alhamdulillah mee yaada yaanne gaa akkuma gaafa ati gaafa dubbattee sanitti itti fufna jenneetumaan sanumarra jirraati rabbi nu gargaare waan hafe mootuu just isiniin keenya. Bar lubbiyyee nama shaqaalaa fi miti moodeelisti foosoo dhiyeessanii abbaa fete kaasii magaalaa. Akkasii bareedu wallahi. Shimbireeddi wallahi rakkoo gaggabee shimbireeddi. Dhummaantu waan nama goone qabdu wallahi mucattii akkas bareeddu namni maraattu se'a wallahi. Maraattuudhaaf yaan qabdu akkana taatii namni bir takkaa hin boottii takkaa hin kolfittii jiruutu akkana nama godhan beektaami jiru namni tapha sa'achee beetasfaa wanni jedhee homaa arge dalagaa takkaa himimmaan kun akkuma maalii keessaa jigaa ture akkuma agartu isii bisuuti itti jira beektaa rakkina duubaan itti jiru san namni hin garreefi baay'ee jaalala akkas godhaa jedhan jaalala kiyyaan maal jaan qabdu lubbiyyeen Nah, ilmi namaa yoo ol baasee dubbatuu baatellee rakkoon isaa inumarraa mul'ata. Nama beekuuf. Gurraattii keessi adiitiin immoo mucayyoon qulqulluudha. Obboleettii Finfinnee qabdi jedhan. Obboleettii Finfinnee qabdi namnillee beektaa amma. Jireenyuma lafarraa kanaa beektaa yoo namni kamuu kan si bira dhaabatu yoo ati bal'oo taate malee yoo ati rakkatti si bira. Deemi taati gaalillee rabbi siifaa ta'u baay'ee irraa gammada. Anaaf tokko jaba. Laakiin ikkoo innaa bakka Oromootu dhangamte kakkamii waliin dhufeeti wallahi. Ati amma achi biratti bar bakka sanitti maanoo tutte beektaa maanoo anamma waan sii gorse kana waan sitti makanii na dhageette mire. Ashqaabaatiidha hundi isaaniitu sii galee. Ashqaabaatii yoo siin jedhu ati amma already ganaa burraa kaartaa miidiyaa yookaan amma argite ganaa burraa kaartaa. Siyooliin burraaqan malee namni takkattiin intinii jedhu hin jiru hin kijiban hundi isaanii. Ani si duraan beekaa meeree lubbuyyee miidiyaa kana ammaati. Gaafa dhuftu san amma gaafa naafatti wal barru fooloo 3,000 nama 3,000 akkas qabda hordoftoota. Amma hordoftoota 23 qabda. Torbaan muraasa keessatti feemasaati. Kun hundi already bas maalii ajandaa waa wahii hin jaalata Oromoo waan akkasii jaalatti sii galee. Amma waa'ee sanii waa'ee Oromooti dhiisi. Jecha sii maara kana hubadhu kana waan si gorsu gorsa fudhatta. Isaanatti himu. Keessaanillee miti asirra Oromoonillee dhaga'ame keessaanillee si hima asirraanillee si hima maaliif hima beektaa warroota akkasiittu as jala jira yookaaniif dhiironni namoonni akkasiillee haadha gaaniif anamma nama kana hunda waasaappiin itti hima asirra maal goote mucattiin aan jedhan dhufanii maal goote dumaashi maal goote lubbuyyee maal goote lubbuyyeen jirti ana mataan na hiikkate si hojja. Ati achi yoo deemte maammoo. Bakka dalagaatitti illee lubbuyyee isa keessa naan jette. Bakka dalagaatitti illee lubbuyyee. Faraddu wallahi farada eegaltee jirta Fatiisaa duraan hin faraddu. Farada eegaltee. Waan eegalte bagaayyaa daddee batika. Wanti ati jette kunoo arafu kanaan laalaa fi ammoo kan agartees naa ta'e jetti barsi jalaan jira. Maaliif akkas naan jettu? Gubbaa faatu na si dhaabbatu sana akkamiin godhaan?
Hojii ta'e nyaaddu afoon illaa isa uummanaa ya rabbi didii naaraadha. Ani gaa amma xuruman si yaada waan gaarii si yaada already nama hirree qabeessa aniyyuu nama buskutii akka tiitii tanaan jaalatamuuf si galee